kanneen akka Masirii, Eertiraa wajjin walitti dhufeenya kan durii caalaa cimsuufni fi waliigalteewwan waraanaa fi nageenyaa fudhachuutti kan isheen ceete. Kun immoo Itoophiyaa yaaddoo biraa keessa galche. Keessumaa Soomaaliyaan humna nagaa kabachiisaa Itoophiyaa achi keessa jiru nan baasa jechuu ishii bira darbee humna nagaa kabachiisaa Itoophiyaa achi jiru kan Masiriitiin bakka buusuudhaaf kan isheen yaadde. Masiriinis humna nagaa kabachiisaa ishee garasitti bobbaasu akka fedhii qabdu kan beeksiste. Sana bira darbee Masiriin Soomaaliyaadhaaf gargaarsa meeshaa waraanaa garaagaraa taasisuunsaa ifatti kan beekamedha. Kuni Itoophiyaa yaaddoo biraa keessa galche. Walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii kun gara biraatti akka hin ceene kana caalaa akka hammaanneef Tarkiin gidduu seenu isheen yaadatama. Marsaa lamaa sadii Tarkiin Ankaaratti gaggeessitoota biyyoota lamaanii waamuudhaan kan isheen mariisiste. Akkuma beekamu Tarkiin Itoophiyaadhaaf fi Soomaaliyaadhaaf michuu gaariidha. Soomaaliyaa dhabuun barbaaddu akkasuma immoo Itoophiyaa wajjinis michummaa bara dheeraa qabu. Itoophiyaa keessaa hojiiwwan misoomaa garaagaraa investimentii gurguddaadha kan isheen qabdu Tarkiin. Kanaaf biyyoota lamaan michuu ishii ta'an kuni akka waliin dhabne jaarsummaadhaan gidduu seentee yaadattee muummeen ministeeraa yeroo darbee ija darbee keessa kan Ankaaraa turan dhimma gidduu isaanii karaa mariitiin furachuudhaaf walii galanii turani. Soomaaliyaan jannoo waraana Itoophiyaa achi jiru nan baasa jettu akka isheen laaffistu gidduudhaan taasisee ture. Dheengadammoo oduun biraa dhagahamee ture. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ergama nagaa kabachiisuu Soomaaliyaa keessa jiru haaressuun wal qabate humni waraanaa Itoophiyaa achi keessa jiru ba'uu akka qabu Soomaaliyaan irra deebiidhaan mirkaneessitee turte. Egaan waliigaltee Ankaaraatiin booda jilli ministeera dhimma alaa Soomaaliyaatiin hoogganamu gara Finfinneetti dhufaniiti kan isaan turan. Amma immoo dabaree isaanii ministeerri ittisaa Itoophiyaa Aishaa Mohaammed Muusaa gara Mogadishootti har'a kan isaan imalani. Yeroo ammaa kanatti maaliif gara sana imalan sitti fakkaata isa jedhu akaafnu? Tole. Keessumaa adda kan taasisu ministeerri ittisaa garas deemuun isaanii dhimma nageenyaaf dhimma waraanaaf mari'achuuf akka ta'e waan namatti agarsiisudha kun. Sababni isaa Itoophiyaan achi keessaa bahuu hin barbaadu. Sababa garaagaraatiif kaasuu ni dandeenya. Tokko Soomaaliyaa wajjin biyya daangaa dheeraa hirmaattudha. Akkasuma immoo yaaddoo nageenyaa biyyoota lachuutuu kan ta'e Alshabaab achi keessa jira. Kanaaf humni Alshabaab achi keessa socho'u otoo jiru Itoophiyaan achi keessaa bahuun hin barbaadu. Sababni isaa gaafa Soomaaliyaa deemtu kaayyoo kanaaf kan isheen deemte Alshabaab dadhabsiisuu loluudhaa fi Alshabaab ammayyuu jira. Kanaaf sana loluu ni barbaadde Alshabaab gara daangaa Itoophiyaatti akka hin ceene akkasuma immoo Soomaaliyaa keessa nageenya dhabamuun nageenya Itoophiyaa akka hin jeeqamne kana ni barbaadde Itoophiyaan. Kan biraa dabalataan immoo humni waraana Masirii achi keessa qubachuunsaa Itoophiyaadhaaf yaaddoo dabalataati. Walitti dhufeenyi Masirii fi Itoophiyaa gidduu jiru beekamaadha. Walitti dhufeenya gaarii miti. Sababni isaa dhimma hidha guddicha Itoophiyaan ijaartuun Masiriin mufachuun ishee yeroo garaagaraatti Itoophiyaa wajjin dhaadachuun ishee ni beekama. Masiriin humna waraana ishii Soomaaliyaa keessa qubachiisu akka carraa guddaatti kan isheen fudhattu. Sababni daangaa Itoophiyaatti dhi'uudha. Sochii Itoophiyaan taasistu to'achuudhaaf dhimma. Sagaleen kun Affaar bakka dho'iinsi volkaanootti mudate irraa dhaga'ame. Kirkira lafaa tibbana irra deddeebiidhaan mudachaa jiru hordofee naannoo Affaaritti volkaanoon dho'ee abiddi lafa keessaa ol danfuu eegaluu jiraataan naannichaa BBC'tti himan. Harri lafa keessaa ba'uu kan eegale godina Gabiirrasuu aanaa Duulasaa ganda Sagantoo jedhamutti. Hojii gaggeessaan gandichaa obbo Sultaan Kamil BBC'tti akka himanitti abiddi lafa keessaa ol danfuu fi haara qabu kamisarraa eegale maatii olaanaatti dubbise. Har'a ibiddatu ba'e. Kanaan dura bishaan ho'ituutu naannichaa ba'ee ture. Jimaata darbeerraa kaasee kirkira lafaa cimaatu naannichatti mudataa ture. Kirkirri lafaa sun boqonnaan dhorkeera. Halkan edaa rafnee hin bulle. Bakka sanaa aara cimaatu ba'a. Ani halaalarraan viidiyoo raabe. Aara gurraacha wayita balfa guban fakkaatu baasa. Sagalee dhageessisus ni qaba. Aarri isaa ol dheerata. Kan yeroo kaan irra caala nama sodaachisa. Hawaasni naannichaa bakka bu'uuraalee misoomaa akka fayyaa fa'aa argaturraa bakka kana dhiisanii amma baqataniiru. Hawaasni naannichaa haala keessa jiran obbo Sultaan himaniiru. Hawaasni yaaddoo cimaa keessa jira. Namoonni naannicha gadhiisanii baqachaa jiru. Aarri lafa keessaa ol ba'u kun bakka